lakkoofsi namoota weerara busaatiin du'anii kan gabaafamaa jiru irraa baay'ee olaanaa ta'uutu ifoome. Waldaan Hakiimota Oromiyaa hawaasa lixa Oromiyaatti weerara busaa hamaan miidhamaa jiruuf tajaajila eegumsa fayyaa hatattamaa kennuuf garee ogeeyyii fayyaa garas ergeera. Waldichi haalli godina Wallagga Lixaa fi Qeellam Wallaggaa keessa jiru waan gabaafamaa jirurraa baay'ee hammaataa ta'uu ibse. Akka waldichi gabaasa waajjiraalee fayyaa godina Wallagga Lixaa fi Qeellam Wallaggaa irraa argame waabeffachuun jedhutti ji'oota 3 darban qofa keessatti godinaalee lamaan keessatti namoonni dhibee busaan qabamuun isaanii mirkanaa'e. Godina Wallagga Lixaa keessatti 156,599 yoo ta'u, godina Qeellam Wallaggaa keessatti ammoo 92,376 ta'uun ibsameera. Godinaaleen lamaan kunneen naannichatti dhukkuba busaa mirkanaa'e keessaa 60% ol qabatu. Dhaabbileen fayyaa guutummaatti miidhaman yookaan tajaajila adda baasuu fi wallaansaa hin kennine aanaalee baay'ee keessatti argaman ilaalcha keessa galchuun waldaan Hakiimota Oromiyaa lakkoofsi gabaafame tatamsa'ina dhugaa weerara kanaa kan hin agarsiisnee fi rakkoo booddee naannolee kanneen keessatti mul'atu akka hammeessu ni amanaa jedhe. Gabaasni afaaniin miseensota hawaasaa irraa argamu du'i baay'ee olaanaa ta'uu agarsiisa jechuun dabalee ibseera. Baatii onkoloolessaa darbe ogeessa fayyaa waajjira fayyaa godina Wallagga Lixaa keessa hojjetu Addis Istaandaardiitti akka himetti hanga onkoloolessa 12 bara 2023 qorannoo dhukkuba busaa godinicha keessa taasifameen waliigala namoota ho'ina qaamaa agarsiisanii qorataman 222,268 keessaa kan dhukkubni busaa keessatti argame 128 fi 150 jechuunis dhibbentaadhaan 57.65 yoo ta'u isaan keessaa lubbuun namoota 45 olii darbeera. Akka waldaan Hakiimota Oromiyaa jedhutti dhukkubsattoonni wal'aansa tokko malee gara manaatti ergamuu yookaan qoricha farra busaa gahaa argachuu dhabuu isaanii ibse. Itti dabaluun kunis hanqina guutuu biyyaatti mudatee fi rakkoowwan geejjibaa gara Wallaggaa sababa rakkoo nageenyaa irraa mudatuun irraa kan ka'e akka ta'e ibseera. Gareen deebii hatattamaa waldaa Hakiimota Oromiyaa qoricha farra busaa fi meeshaalee yaalaa biroo deeggarsa maallaqaa diyaasporaa fi miseensota isaa dabalatee qooda fudhattoota adda addaatiin bitaman qabatee godina Wallagga Lixaa aanaa Begii ganda Guunfii fi Kobor akkasumas godina Qeellam Wallaggaa aanaa Hawaas Galaan gandoota Gabaa Roobii fi Machaaraa ga'eera. Waldichi rakkoolee eegumsa fayyaa weerara dhibee busaa lixa Oromiyaa keessatti mudate furuuf kutannoo akka qabu ifoomse. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti qindeessaan gargaarsa namoomaa UNOCHA gabaasa dhiyeenya kana baaseen naannoo Oromiyaatti namoonni 774,074 ji'oota waxabajjii hanga fulbaanaa gidduutti dhibee busaatiin qabaman keessaa lubbuun namoota 180 darbuu ifoomse. Akka gabaasa OCHAatti godina Wallagga Lixaa keessatti namoonni 120,020 ol ta'an baatiiwwan adoolessaa hanga fulbaanaa gidduutti dhibee kanaan faalamaniiru. Egaan hordoftoota keenya kabajamoo taatan rakkoo weerara busaa fi dhukkuboota daddarboo kan biraa lixa Oromiyaa godina Wallagga Lixaa fi Qeellam Wallaggaa keessa mudatee jiru haala kanaan qindeessinee isin biraan geenye. Finfinnee Maltiimiidiyaa miseensota waldaa Hakiimota Oromiyaa maraatiin galatoomaa jedha. Waan nu hordoftaniif guddaa galatoomaa. Chaanaalii yuutuubii Finfinnee Maltiimiidiyaa laayik, sheer, sabiskiraayib godha. Finfinnee Maltiimiidiyaa madda seenaaf odeeffannooti.